kennuudhaan akka deebi'ee birraa waan taasisaa turee fi gara laafummaadhaan uummata kana keessa waan jiruu fi keessumaa ijoolleen biyyaa jechuudha. Dhugaa rabbiiti. Mucaa yeroo sagalee isa dhageessan ture magaalaa Bishooftuu irraa faabrikaa yookaan immoo kaampaanii keessa hojjeta. Achirraa hiikoonii kan bitate jechuudha. Inni iyyuu mana kiraa biyya keessa jiruu fi qaala'insa jireenyaa biyya keessa jirurra darbee jaalala nama kanaa qabuu fi uummata Oromoo gargaaraa fi rakkataa bira dhaabbaturraa akkamittan hafaa. Yoo hin jiraadhanis daandiitti gadi bahee kadhadhee jiraachuu wayya malee uummata Oromoo mo'amee jakootiin arguurraa anis waanan qaburraa waanan nyaadhurraa kutee mucaa kana bira dhaabbachuun qabadhee yoo xiqqaate jechuudha. Kooyinii 20 jechuun qarshii Itoophiyaa qarshii 28 jechuudha. Qarshii Itoophiyaatti qarshii 28 baasee kooyinii kana bitee jechuudha. Isaa olis namoonni bitan jiru. Soonni kun immoo jaalala isaaf qabaniif waan ta'eef namoonni keenya keessoo keenya keessa jibba balleessine jaalala ofitti aansine wanta goonu gartuu wal faana dhaabbannee inni qabnus inni hin qabnes yaada wal faana taanee waan goonu irratti yoo hirmaanne tokkummaan humna waan ta'eef injifannoon kan uummata Oromoo haa ta'u immoo annan sinin jedhaa anaan akka kootti kana natti fakkaata akka yaadannoo lammiitti jechuudha. Galatoomi jaara boona mee boona guddisii mube ubeer rafe eenyu modetera qaba yaadannoo modeteran qabda Eko na didem na jijji na dabarsuu didem qaba garuu na didem. jala rafeensa Jaadano na wajjin tamoo akkamii anoo Ma jette boona ati Ameerikaa irraami yaa American jira yaa ayyee boonaa keenya mee akka Ameerikaatti tapha mubaarak kana akkamitti eegamaa mee maaltu ta'uu deemaa warri Ameerikaa akkamitti qophaa'ee mee gabaabsi waan si dhagamuu fi waan akkasuma hiriyoota kee wajjin mari'atte uummata kanaa ibsi. mee miiti godhi tara tokko keena deebiin jira na fakkaata ani kaaroon jira application jira beekta amma Tole ayyee yeroo sitti mijaa'e dubbatta. Ayyee mee namoonni bira sanyii warqituu jirtaa? Oromotiya. Ganni inni jirti yaada. Ganni gaafiinsi gaafadha akka yaadannoo gaafadha. Akkuma bara gaafadhetti ati Suudii jirta na fakkaate. Mee tapha mubaarak kanaaf maaltu sitti dhagahamee hiriyoonni kee warri biyyaatti jirtu san jirta waliin jirtan maal gochuu jirtanii maaltu ta'a jettee yaadda? Wanni ammoo tapha mubaarak kana taphoota biraa irraa adda godhu maal jettee yaadda? Gabaabsimee uummata as jala jiru dhageeffatu kanaaf ibsi ganni koo. Ayyee galatoomi haadha koo. Ani biyya Suudii miti kan jiru biyya Joordaan jira sareen koo biyya Joordaan jira. Mubaarak bacinaa jira gamuu irraa fagaadhu. Akkuma walii galaa jettan akkuma Oromoo siin badda biyya nan jiru kanallee namni danuu hin jiru. Taphni mubee kuni tapha namoota kaanirraa adda kan taasisu maaltu ta'e si fakkaate taphni kun tapha sabaat ta'e sabatti galee jibboonni Oromoo jibbanii baandaan Oromoo jibbituu kan kaleessa biyya gurgurte kan kaleessa biyya gante harallee saba bira dhaabbachuudhaan nuti saba Itoophiyaa Oromoo bira doon ta'ini saba Eertiraa bira dhaabbanna jedhanii akkuma argitu duula gaggeessaa jiru. Oromoonis akkuma argu duula gaggeessaa jirani. Kun immoo illee keessa si seensisa. Kaleessa biyya gurguranii har'a immoo nu gurguruu barbaadanii kan ijoollee miira keessa gasha beettee taphni mubee hannamaan adda taasisu tokkoffaa tapha sabaati. Lammaffaan immoo mubeen tapha kanarraa namoota harka qalleeyyiidhaaf wanni dhufu wayii jira. Gaafa mubeen mo'atee namoota harka qalleeyyiidhaa wanni argamu wayii jira. Nama rakkatan bukkee wanni dhaabbatamu wayii jira. Inni sunillee waan adda nama taasisudha. Inni lammataa immoo hundi keenya iyyuu mo'atamuu hin qabu mo'achuu malee mubeen akkuma beeknu nama Oromoof jedhee
guyyaadhaan saatiidhaan barbaree dibatee guggubatee arrabsamaa oromummaan irraa mulqaba argatina oromoo nambifa. Akkasumatti gaafa ijoolleen oromoo geema taphattullee dhaqee Itoophiyaa waan irra ture waan qabu kennaafii ture homaa oromoo duddubetti waan hambifatee hin jiru ijoollee keenya bakka deemetti mataa ol qabachiisaa waan qabe kenneefi tooyi. Kanaafuu igabbo waliin jaa inta mubeedha ta'uufi qaba. Mo'achuu qaba kajoo keessa koo jira. Akka mo'annullee abdiin qabaa jechuudha. Walumaa galatti. Ta'e mo'atame gaafa sanii amaarrii nu arrabsiti ektiraan nu arrabsiti jechuudha. Nama sadii nu arrabsa akkam nama sadii nurra fokkora. Ammoo fokkoraatis jirti jarri hin mo'anne jettee. Uhaa biwaqxuu umbucci jedhan mammaa kajaraati. Uhaa biwaqxuu umbucci baay'attus waan fe'isaatus nu dandeessu nu danda'ani. Arabnu nu dandeenye arabaayyuu hin gomne waan ta'eef tasuma oromoon danda'an jedheentii yaada kun akka irraa yaada ganneeti. Mo'annaan ja'a akkam. Irraa deebnee mo'annaa akkam. Ormitti tenne galatoomii akka dhiiraa intala sabaa. Maammee muutii kaafadhu. Iddoo eebbaa naa wala bakkaan ba'uunidha. Mubeeni shiir dhimmoo akka ishee abdaaree warra keenya sifaan haa ta'u. Hello. Maammee. Hello, ishee galatuma. Eessarraa maammee ati? Ani amma biyyumarraa garuu karaa Sumaalilaandii kana jira. Tole maammee kiyya mee Sumaalilaandii irraa tapha mubaarak kana hordofu jirta jalqabumarraa mee maal sitti dhagahame maal akkam ta'a jettee yaadda akkamitti ammoo qophooytanii hiriyoota kee wajjin mee waan naannoo san jiru waan beekturraa gabaabsi ibsime. Wallahi. Ayyee tapha mubaarak kana sirriitti eegaa jirre beektanii. Wallahi nama hedduutu jira ummata hindoom saba keenya bichaa qofaa miti wallahi ijoolleen kan hin beeku ija ijoolleen nuti Somaaliyaa jechuudha akka nama afurii wayii na wajjin jiranii engadallas feen ture akkuma amma yaadannoon jedhe tokko tokkoon koyinii funaanaatuma geemii taphataniillee walitti qabannee amma akka nama gurmoomnee jirra jireenyaa jechuudha kanumaaf gaa wallahi tapha kana hin beeku ga'ani numaa injifate jedheen yaada. Garuu namoonni tokko ni jirani amma namoonni afaanuma kana dubbataa afaanuma Oromoo kana dubbataa bakka biraa seenanii waa'ee mubaarak kana nama hedduutu nama dubbatu isuma isaa gara qabuudhaaf namni dubbatan ni jiranii sanaa fi nuti goota keenya hin qabnu namoonni miliyoonni hammana wallahi yoo akkam xiqqaate miliyoona sana keessa miliyoonni 30 hin argama jedhanii yaada namni tutoo jedhamu. Kanaafuu waan bira saappiidhaan illee bilik shareedhaan isa bira dhaabbannee akka injifatu gochuuf akka jedhee dhaamsa kun dabarsaa. Na wallahi nama hedduutu jira hundoomnu bichaa miti namoonni Somaaliyaa waan akkana dedee sirriitti ibsee jennaan uumaa rakkoon qabu jedhanii amma akka nama afurii wayitu na bira jiru uumaa miti koyin illee qopheeffataa irraa yoo rabbi jedhee injifannoon kanuma isaati jedheen yaada inshallah rabbiin isa gargaaru nus illee rabbi nu gargaaru akkasii ammanuma hojiirra jira kanaafani gabaabsina ammanuma dubbataa ibsaa kenna. Galatooma maammee kiyyaa rabbi simbiraa jiraatu. Rakkoo qaballe jechuudha. Jabaadhaa galatoomuu jedha. Naji Jihaad. Najiin hin jirtu muutii kaafadhu. Sorry. Wah, irbaata gaajuu dhage wallahi irbaata iyyuu nyaanni ani. Amala yoo nyaadha biraa deementu irbaata biraa dhaggeeffata. Sokkee uumaa miti rakkoo miti itti dalagu jirra. Tole najiin hin jirtu qacalee muutii kaafadhu. Qacalee mee eessarraa? Bisa carraan aku PT Galatoni. Eessarraa jalqaba? Ni qacalee biyya Saudi Arabia irraa. Ayyee Biyya Saudi Arabia irraa naannawa. Gaafadhu deebisi qoy. Gaafiin ansi gaafadhu tapha mubaarak hordofaa jirtanii profaayilii kaayattanii mee maaltu tapha kanarratti eegama akka Saudi Arabiyaatti akka hiriyoota ati beektuu fi namoota waliin jirtaniitti maal gochuu jirtanii tapha kanarra ammoo maal eedanii ummata Oromootiif ammoo dhaamsa maal dabarsitan gabaabsime. Gabaabumatti nuti uummanni keenya uummanni Oromoo
gaafa rakkoon jiru akka walirraa qolannuu fi akka tokko taanee goota keenya yookaan beekaa keenya harka diinaatitti hin kennine kuni aadaa keenya yoo inni balleessuu fi goro fi lolannaanii sirreeffannaa harka diinaatitti waliin kenninu jennee marii keenya akka ijoollota Suud Arabiyaatitti Mubaarak Musammaa jechuun yoo nu rakkannee jennee rakkoo nu bira dhaabataa yoo nu mana hidhaa keessatti cannabnee jennee nu bira dhaabataa tana durallee seenaa haganan jedhamnee ijoollee Suud Arabiyaa irraa qaba galanni isaa hin dhumatu rakkataa beela'aa dhibamaa bira dhaabateetiin jedhee sababa isaatiin wal qabateetiin guyyaa taphicha isaa kanarraa hinaafnu nama rakkoo keessaa nu baasinuuf jecha boo'ee nuuf jecha waa meeqa ta'eetiin jedhe kana jedhaniitiin ijoolleen naannawa shabakaallee hin jirre bootaa shabakaatti deebi'aniitiin wal gargaaranii walii kenne akkasumas biyya Arab kana keessatti minda jiraa kabaatiin hin geenneef walii liqeeffate walirraa liqeeffate qophii simannaa adda ta'een cidha yookaan guyyaa geettii isaa kana jechuudha bifa adda ta'een simannaa fuuldurri keenya injifannoon gallaa kaleessallee injifannoon galle har'allee injifannoon gallaa Mubaarak kenna ka akkasumas waa koyin hin qabne illee nurra ilaalini taabii fi akkasumas sheer kompilenkii godhuudhaan sibira jirraa jedhaniitiin abdii torreetiin fuuldura keenyatti akka injifannee gallu ni abdannaa jenneetiin jirra eebbisa. Suudir fadhu amma damiin yookiin hangafni TikTokii tokko dhufanii Adaamaa yoo tokko dhufaate Adaamaa VIP Ameerikaa irraa mee obbo Adaamaa gabaabumatti waan isin dhagahame waan tapha kana waan ibsuu barbaadan uummata Oromooti. Jesus